jirtanis kan magaalaa jirtaniifis kan baadiyyaa jirtaniifis kan dhukkubsatee sirriirra ciisuufis akkasumas hojii adda addaatirra biyya keessas ta'e biyya alaa jirtan nageenyi waaqaa uummata keenya fi biyya keenyaaf haa ta'u jedha. Taansuudhaan manni lubummaa Ortodoksii Oromiyaa rakkoo dhukkuba daddarbaa amma dhufe kana ilaalchisee uummata keenyaaf jajjabinaa fi gorsa kennuudhaaf akkasumas namni addunyaa kanarratti bu'aa fi ba'uun kan itti baay'ate dhukkubni qorri cabbiin ho'uun kan itti baay'ate ta'uu hubachuun barbaachisaadha dhala namaatiif. Bakki kun kan itti galaa qopheeffannu yeroo rakkoon dhufe immoo rakkoo waaqa kadhachuudhaan walii yaaduudhaan kan wal lole immoo araaramee kan wal dhabe tokko ta'ee kan garagara ba'e bakka tokkotti deebi'ee waaqa kadhatee too'ii waaqarraa araara argachuudha. Hundumaafuu Waaqayyoo fakkeenya teechisuu barbaachisaadha hoo ta'e abbaan ijoollee ofii hin gorsaa hin barsiisaa akkasumas ni adaballeedha akka karaatti deebi'u. Kanaaf dhalli namaa addunyaa kanatti kan dhufeef waaqa ofii kadhatee jiraatee mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf waan gaarii hojjechuudhaaf. Egaa bara kana keessa bara rakkoon guute hoo jennu namni karaa irraa maqnee badiin hojjennaa waaqas ni gaddisiisna namallee ni gaddisiisna. Kanaafuu waaqni hin dheekkama jechuudha. Han dheekkamu immoo akkuma abbaan daa'ima ofii dheekkamee karaatti deebisu san Waaqayyos dhala namaa dheekkamee karaatti deebisa. Kanaafuu namni amma namni wal lole araaramuu barbaachisa. Jilbiiffatee kadhachuu barbaachisa garaadhaan. Waaqni keenya waaqa araaraati. Waaqni keenya waaqa dhiifamaati. Waaqni keenya kan dhalli namaa yoo kadhate harki isaa harki araaraa harki fayyinaa kan diriiridha. Harka waaqaa nama fayyisuudha diriire kanaan immoo eebbifamuu fayyuun dhala namaatirraa eeggama gahee keenya jechuudha. Namni tokko yoo garaadhaan araaramee waaqa kadhate jilbiiffate Waaqayyo yeroo hundumaa hin eebbisa. Kunni garuu ta'uu qabu namaaf nama jeddutti nama shakkuun hin danda'ama. Waaqa garuu hin shakkamu Waaqayyo. Shakkii tokko malee araara kadhachuu jilbiiffatanii waaqa kadhachuu tokko ta'uun araara fi nagaa fida. Dhukkuba kana nurraa balleessa jechuudha. Kanaafuu vaayirasii koronaa jedhamu kun han addunyaa biyya guddate biyya duubatti hafe biyya guddina irra jiru biyya guddina fixe odoo hin jedhin dhiira dubartii odoo hin jedhin ijoollee jaarsa beekaa wallaalaa odoo hin jedhin dhala namaa odoo hin baasin biyya odoo hin baasin dhukkuba dhufeedha. Kuni han agarsiisu rakkoo namni fide jechuu ni danda'aman jedhaan. Rakkoo namni fide odoo waaqni keenya karaatti nu deebisuudha kan fideedha jedhee hoo fudhanne gaariidha jedhee yaada. Kanaaf namni bakka jirutti nagaa yaaduu tokkummaa yaaduu badii waan hojjetu hundallee waan gaariidha jedhee hojjechaa jiru gattaa'ee of duuba garagaree ilaaluun namarraa eeggama. Kanaaf dhukkuba gadhee dhukkuba afuuran daddarbu kun afuura ajaawaadha. Afuura lama jira addunyaarra. Tokko afuura fayyinaati. Afuurri fayyinaa hojii yeroo kam hojjeta hoo jenne yeroo dhalli namaa araarame tokko ta'e walii yaade nagaa yaade yeroo san afuura qulqulluu dhufee nama jedduutti argama. Yoo tokko taatan ani isin jedduuttan argama. Rakkoo keessanis nan hiika. Yoo wal dhabdan hoo wal loltan ani isin jedduutti argamu. Rakkoon keessanis hin hiikkatu jedha.
bakka waaqni jiru dhukkubni hin jiru, bakka hafuurri qulqulluun jiru dadhabbiin hin jiru, wallaallis hin jiru, beelli hin jiru, qorri hin jiru. Bakka waaqayyo hin jirre garuu qorra jira, dhukkuba jira, du'a jira, badi jira. Kanaaf yeroo hundumaa waaqa waamuudha. Waaqayyo hoo waamame gara namaa dhufa lapheedhaan. Kanaafuu ofuma qofaafi miti immoo yaaduun nama hundaa yaaduudha. Yoo tokko taatan tulluu kana asii buqqaatee deemi hoo jettaniin hin buqqa'ee deema. Yoo tokko hin taane garuu wanti salphaanu siniin milkaa'uudha. Kanaaf addunyaan yeroo rakkatee addunyaan hafuura ajaa'ibaadhaan yeroo tortore ilaalchisa. Egaa biyyi keenya akka Oromiyaattis ta'e akka Itoophiyaatti ilaallu ammallee waaqayyo nu wajjin jira ilaala. Akkasittan abdadha, akkasittan amana. Hundi keenya akkasittaa fudhan. Maaliif biyyi beekumsaan qabeenyaan jiruu gaarii jiraatan miidhamaa jiran. Nuyi ammallee biyya kana keessatti namni alaa buqate hin jiru. Namoonni waan kanaan dhukkuba kanaan qabamanis hin fayyanan jedhan abdii ni qabna akka ogeessonni nutti manitti. Uummata wanni dabarsuu barbaannu waan biraa waan lama wal simsiisuu barbaachisa. Tokko hanan amma bal'inaan haasa'e kana waaqa kadhachuu fi jilbiifachuu, tokko ta'uu, nagaa buusuu, sammuu gaariidhaan jiraachuu isatti dabalatee akka kitaabni qulqulluun jedhutti ogummaa fi beekumsa hannamaa kennu eenyu waaqa. Kanaaf ogeessonni fayyaa, beektonni addunyaa kana beekumsa waaqarraa argatan kana yoo nutti man isa fudhachuun nurraa eegamaa jechuudha. Kana wal maddii qabnee wal simsiisuudha. Addunyaa yoo waan tokkicha argatu wal simsiisnee itti fayyadamuudha. Akkuma yeroo hundaa amantii fi aadaa wal simsiisnee deemnaa jedhee yeroo baay'een dubbadha. Ammas waaqa kadhachuuf jilbiifachuu fi kennaa rabbi dhala namaatiif kenne ogummaa ogeessota yaalaa, dooktaroota akkasumas beektota addunyaa kanarra jiran isaanan uume waaqa. Beekumsa kana san kenneef waaqa. Beekumni inni kenneefis immoo akka uummata ittiin tajaajilaniif. Kanaafuu tokko barmaatilee adda addaa wannan taane namni oggaa haasa'u isarraa of eeguudha. Wanti miidiyaa TVdhaan, reediyoodhaan ogeessonni fayyaa mootummaan dabarsaa jiru kuni kan qulqullaa'e, kan itti amaname, kan beektonni irratti itti walii galeedha. Isa dhaga'uu waan barbaachisu. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko gadaamii keessaa dhuguma namoonni waaqayyo waa ibsuuf ni jira. Yaa ta'u malee feexoon biyyeen amma yeroo tokko biyya alaatii fincaasa'aa yeroo dhugan agarreerra. Kuni han fudhatama qabu miti waan akkasii. Wanti barmaatilee qoratamee too'ii hojiirra haa oolu jedhamee miidiyaa sirrii ta'een, miidiyaa fuullee ta'een hin darbin akkuma jirutti fudhachuun rakkoo fida. Kanaaf isarraa of eeguu qabna. Yeroo tokko namoonni gadaamii jiran odoon dubbatin monoksee gadaamii jiru jedhe dubbatamedhee miidiyaa hawaasatiin daddarbu jira. Isarraa of eeguun barbaachisa. Miidiyaa hawaasatiin han darbu hundumti rakkoo qaba jechuu odoon ta'in baay'eessaan rakkoo qabutu jira. Kanaaf wal simsiisnee deemnuu han qabnu kan ogeessonni biyya lafaa irratti walii galanii hubatanii qoratanii itti amanamee fi waaqatti immoo jilbiifatanii kadhachuu kana wal simsiisanii deemuudha jechuu barbaadetanii. Egaa amma biyya keenyatti yoo deebine biyyi keenya gaarii jirra. Abdiis ni qabna. Biyya kadhannaanis jiruudha. Rakkoon tokko jiraatullee rakkoo kuni nurraa deema jennee amannaa. Kanaafuu dargaggoonnis, barattoonnis akkasumas beektonni namoonni hundi of eeguudha. Inni biraa kanarratti warra ogeessotni nu kennani wal harka waliin fuudhinaa.
walilleen dhungatinaa walitti maxxanii deeminaa jedhamu kan hojiirra oolchuu fi namoonni tokko tokko kana akkamitti sagalee waaqatiin wal faallessa warri jedhu jira miti wal faallessuudha maali wal kabaju wal ulfeessuun namni gamaaf gamana dhaabbateetu wal dhungata wal bira ga'ee dirqama wal harka wal qabachuu miti bar jaalala walii ibsuudha wal hammachuun akkasimi namni agarsiisuu danda'ama meetira 2-3 walirraa fagaatanii jaalala walii qaban walitti agarsiisuu ni danda'ama kun immoo oggoota fi miti yeroo muraasaaf kan hojiirra oolchuun barbaachisaadha namoonni tokko tokko sitti kaatee yoo si dhungachuu barbaades namoonni kaan immoo lakki jedhee itti himuunis jibbuu miti bakka namni itti baay'atu keessaa immoo mana amantaati dhuguma mana amantaatitti immoo waan addaati jira maali inni baay'ataniitti dhaabbatan fannollee dhungachuun amma yeroo tokko tokko waaqayyo hundumaa beekadha aninni hin beekne hin jiru waaqayyo abbaa araarati jenneerra kanaaf mana amantaa keessa yoo dhaabbannu yoo namni baay'ate dhaabbachuu hin qabnu salaaffannee yookaan immoo jilbiifannee deebi'uu handurraa barbaachisu malee namni wal dhiibee taabota gaafa kabajan wal dhiibee deema inni barbaachisaa miti isarraa of eeguu qabna fagumaa kadhachuu hin danda'ama fagoodhaa salaaffachuu hin danda'ama kanaaf namoonni tajaajila kennanis kana gorsuu qaban qeesiin daaqoniin lallabaa wangeelaa hundi ammas gara maskiidatti soo deemne akkasuma jedha sheekonni ustaasonni kana gorsuu qaban jedhee tayyaadha walitti maxxananii wal hammatanii wal dhiibanii deemuu hin barbaachisu kana mana ofiitittis waaqayyo bakka hundatti dhagaa namni biiroo ofiitittis waaqni han kadhatamu namni hoo karaa deemus waaqa ofii kadhachaa deemuu hin danda'a taa'etis yoo rafuudhaa deemus hoo ka'us yeroo hunda waaqayyo han kadhatamu kanaaf sirna kadhannaa erga tokko kadhannaan akka mana amantiititti keenyatti lama tokko kan dhuunfati lamman immoo kan erga tokko baay'atanii kadhannaa gaggeessanidha kadhannaan dhuunfaa yeroo kam caala'u yeroon cimuu qabu har'a kadhannaan erga tokko immoo namni walitti odoon baay'atin bakka tokko yeroo dheeraa odoon turin gabaabinumaan namni bataskaana sooskaan maskiida ga'ee deebi'ee salaatee yookaan immoo jilbiifatee deebi'uudha kanaaf akka amma ka'e manneen amantaa keessatti of eeggannoo addaa barbaachisa amma handurii ala jechuudha akkasuma gabayaallee akkasi gabaas akkasitti ilaaluu dandeenya keessattuu warra baadiyyaadhaa dhufe amma bakka warri reediyoo dhagahu jiraachuu danda'a warri miidiyaa adda addaan dhageenyeef egaa namatu namaa qoricha warri baadiyyaa gara magaalaa hoo dhufu gorsuu itti himuun warreen awarenessii argate warreen hubannoo argate warra hubannoon arganneef himuu qaba tokko tokkotti dabarsuudha waan gaarii kana jechuun of eeggannoo akka godhan ummata baadiyyaadhaa dhufu qotee bulaa gabayaa dhufuufis himuu qabaniin jedha inni biraa immoo mana dhugaatii manni dhugaatii immoo yeroo dhaabbachuu qabu natti fakkaata namoonni kaan dhiifama haa godhan malee dhugaatii alkoolii nama macheessu jechuu kooti namni waan nama macheessu irraa of eeguu barbaachisa na fakkaata maalifi namni gaa nu ifama yeroo gammachuu miti kun yeroo sirbaa miti yeroo sirbaa yeroo gammachuu yeroo bashannanaa miti yeroon kun yeroo hundumaa waaqayyo hiree hannamaa kennu dhala namaati waaqa yeroon gammachuu jira yeroon gaddaa jira yeroon kadhannaa jira yeroon bashannanaa jira yeroon nyaataa jira yeroon immoo soomantu ni jira yeroon qorraa jira yeroon oo'aa jira yeroon dukkanaa jira yeroon ifaa jira amma nu if kun bara bashannanaati yeroo bashannanaa miti yeroo gammachuu miti yeroo sirbaa miti yeroo sirbi hir'achuu qabu yeroo kadhannaan itti baay'atudha amma kanaaf manni dhugaatii jechuun mana bashannanaati
mana sirbaati. Amma manni sirbaa yeroon sirbaa, yeroon bashannanaa, yeroon dhugaatii hir'achuu yeroo qabudha. Yeroo kadhannaati. Kana hundumaa immoo nu caalaa Waaqayyo ni beeka. Maaliif akka fide? Maaliif Waaqayyo fide? Ilmi wanta abbaan gaafate hunda abbaan hin kennuuf. Namoonni bara kana rakkoo qabu nam tokko lamaa miti yookaan immoo biyya Itoophiyaa keessa qofaa miti, faranjii qofaa miti, biyya Arabaa qofaa miti, addunyaadha. Kuni han agarsiisu addunyumti dhalli namaa kuni ajaja Waaqati yookaan waan gaarii hojjechuudha ala waan ba'eef erguma tokko dhala namaa kana karaatti deebisuuf an fide jedhee tamana. Kanaaf namoonni akka gaaffii kee kaaste anan tuqu wanta yaa ta'u malee jennee wal dhunganne jedhu kuni sirrii miti. Wanni kana jennuuf maali? Inumaa Waaqayyo akka tasgabboofnee gatteenyee waa xiinxallu yaaddameeti. Ani qulqulluudha. Kanaafuu adda ba'an jechuu miti nagaa yoggaa namni wal dhaqee wal salaaffatu wal hammatee dhungatu jaalala ibsuudha hoo jennu kun immoo kana dhiisuun jibba ibsuu miti. Hunda caalaa amma yeroon ammaa yeroo kadhannaatii fi yeroo dhiqannaan itti baay'atuudha jennaa jirra. Kana booldi ta'ee wanni mul'achuu qabu yeroon dhiqachuu namni qulqullina ofii eeguun fi yeroon kadhannaa yeroo dheerati yiga jennee fudhannee booda alkooliin fayyina jedhamee beektonni hayyuun lafa kanarra jiraata wani nutti hin jiru. Akka sagalee Waaqatittis immoo kitaabni dhugaatiin rakkoo adda addaatiif dawaadha yookaan qoricha jedhamee himame hin jiru. Kanaaf inumaa ani namni hoo dhuge kanaaf qoricha jedhee bal'aa fudhateetu akka rakkinarra hin buune. Qorichaan jedhamu alkoolidha. Alkoolii jechuun kan harka dibatan kan mana hakiimitii kennamu jechuudha. Alkoolii dhuganii ittiin machaan farsoo yookaan daadhii yookaan araqee uskii maal jedhamu kuni qoricha ta'uu hin danda'u. Wannan jedhuunani akkuma duraan jedha yeroon kun yeroo kadhannaati yeroo dhugaatii miti. Inni qoricha ta'uu qabu. Qoricha jechuun namni nyaatan akka hin beelofne barbaachisa. Namni waggaa humna dhabe waan hundumtuu waa resist gochuu dadhaba. Nyaata sirriitti seeran nyaata fudhachuu qaba. Inni biraa dhugaatii alkool irraa bilisa ta'e seeran fudhachuu qaba. Dhiqachuu qaba malee dhuguu hin qabu. Kun dhiisuu qaba yeroon ammaa inumaa. Maaliif yoo jenne namni hoo dhuge machaa'uu danda'a. Namni machaa'e immoo nama biraatiifis yaaduu hin danda'u, eeguu hin danda'u, ofis eeguu hin danda'u. Tokko namoota qufaan qabee namoota immoo irratti mallattoo isaa beekame qofti. Malee waan hundi dhaabbatee deemtu hundumtuu maaskii kana afaanitti godhatee deema jechuun akkasitti fudhachuudhaan biraa harka dhiqachuu kana gaa hundumtuu jedhamee namni baay'een hojiirra oolchaa jira. Wayiifuu xiyyeeffannaan itti kenname gaggeessitoonni addunyaa kanarra jiru, beektonni addunyaa kanarra jiru, dooktaroonni waa'ee harka dhiqachuu fi alkooliidhaan akkanumaanii miti waan qoratamee waan irra gahamee fi bu'aa isaatis waan beekameef. Isas hojiirra oolchuudhaa jedhee tan fudhadha. Akkatti hojiirra oolu namni gaa akkanumaanuu waggaa harka dhiqate namni hin gammada miti. Namni yoo nyaatu biyya keenya keessatti namni nyaachuudhaaf waggaa qophaa'e nyaatee yoo raawwate inni dhiqata itti tola. Kanaaf nuti immoo ogguma nyaannu fi waggaa nyaannee raawwanne qofa odoo hin ta'in sa'aa tokko keessatti nama bira geenye yoo dhiqanne hamma namaan adda baane yoo dhiqanne kunis hojiirra ooluu kan qabudha. Egaa akka waliigalaatitti biyya keenya biyya fayyinaa biyya nagaa dhukkuba kanallee akka nurraa fageessu namoota qabaman kanallee akka nu fayyisu Waaqayyo beekaa keenya akka nu bulchu namoota wallaalellee karaatti akka nu deebisu kadhannaan keenya kan yeroo hundaati. Hundaa ol immoo waldiddaa manneen amantii keessas haa ta'u siyaasa keessas haa ta'u
waldiddaan wedduu jiru kanas immoo rabbi nu hedduudha fageessee tokko taanee biyya keenya akka tajaajilu biyya keenya nu imiti nama biraallee dabalachuu danda'a. Biyya kana keessatti wanni nu dhabne takkaa hin jiru waldiddaa malee. Waldiddaa kanas immoo nu hedduudha haa balleessu tokkummaan keenya nu haa cimu ummata keenya kan kaaba jirus ummata odoo ummata dhala namaa ta'e hunda addunyaallee amma gaa beekamuu hin qabu biyya Itoophiyaa kana qofa otoo hin ta'in hammam dhalli namaa tokko ta'e agarsiisa kuni dhukkubni kun kan gara Ameerikaatti qabame guyyaa lama tokko keessatti akka biyya kana seenu nuti uume malee addunyaan takkittuma dhalli namaatis tokko hunduu addaamu dhala addaamii ala han ta'e tokkichi hin jiru. Kanaaf addunyaa dhala namaa addunyaarra jiru hundi nu waa fayyisu namoota kanaan boqatan illee mootummaa Waaqayyoo akka dhaalannuuf haa godhu kanuma jechuu barbaada ulfaadhaa galatooma.